magaalaa Dubaay keessatti abbootiin qabeenyaa makiinaa gatiin isii baay'ee qaalii ta'ee fi faashiniin itti darbee daandii irratti lakkisuudhaan nu rakkistee jiran poolisiin magaalaa Dubaay. Poolisoonni akka jedhanitti abbootiin qabeenyaa kunneen baay'ina makiinaa qabanii irraa kan ka'e daandii irratti dhaabanii irraanfatanii biraa deemu. Tokko tokko immoo utuu beekanii faashinii haaraa yeroo harkan gatanii biraa deemu. Kanneen biroo immoo iddoo paarkiingii dhaabanii achumatti dhiisanii ji'a hedduu tursiisu. Warri kun immoo daanduma irratti dhiisanii hojiidhaaf iddoo seenanitti birriidhaaf rakkina waan hin qabneef achumaan tabiraa bitanii achumatti gatanii deemu. Kun immoo daandii keessa irratti walitti qabamee awwaaraa uffatee qulqullina magaalattiitii fi nageenya biyyattii akka ta'e nu dhoowwee jechuudhaan himata banan. Manni qopheessaa magaalaa Dubaayis kanuma irra deddeebi'uudhaan kaasu makiinaan abbootiin qabeenyaa daandii keessatti gatanii deeman humnaa ol awwaara uffachuu akkasumas ji'aan turtii isaanii qorachaa gara paarkii iddoo tokkotti walitti qabuudhaan itti rakkachaa jirra jedhan. Kun immoo dantalabummaadha malee yoo battananuu makiinaan kun yoo gargar facaasanuu birrii meeqa bita? Magaalaa Dubaay keessatti manni qopheessaatii fi poolisoonni akka jedhanitti makiinaa 2,000 hanga 3,000 ta'uu daandii irratti gatamee achii kaasuudhaan bakka qabsiisna. Kun immoo hojii irratti rakkoo nutti ta'u jira jedhan. Inni lammaffaa immoo Dubaay keessa yeroo deemtan abbootiin qabeenyaa makiinaa warqii irraa hojjetamee fi baay'ee bareedu daandii irra qabatanii shirshir yoo jedhan isinitti mul'ata. Abbootiin qabeenyaa magaalaa Dubaay qabeenya isaanii iddoo itti argisiisan waan barbaadaniif makiinaa qaalii bituun uumaa tokko isaaniif rakkoo tokkollee hin qabu. Akkuma barbaadanitti doolaara barbaadan irratti gadi naquudhaan warqii irraa ta'u hojjetamte hanga kaampaanii yookaan dhaabbatichaatti deemanii ajajuudhaan hojjechiisifatu. Inni gaa'ila uummachuudhaaf yookaan gaa'ila dhaabbachuudhaaf amartii warqii yookaan qubeellaa bituudhaaf yaadu makiinaa qaamni guutuun warqii irraa hojjetamee fi doolaara biliyoon hedduun itti gadi naqame kana yoo argu maal jaalaata? Inni sadaffaan immoo mana fincaanii warqii irraa hojjetamedha. Gamoon isin agartan kun Dubaay keessatti kan argamu yoo ta'u keessi isiitii fi manneen fincaanii isii guutumaa guututti warqiidhaan kan hojjetamedha. Warri daawwannaaf gara Dubaay deemu filannoo isaanii gamoo kanaa fi hoteela kana godhachuudhaan hanga mana fincaanii irra taa'uudhaan footoo salfii ka'uudhaaf hiriira eeggatan takka irra gaanii jiran. Qabeenya humnaa ol yoo guddate iddoo hin taane nama dhaabaa tarii. Mana fincaanii duraan dhokattee ulaa cufattee fincaantee irraa baatu ajaa keessa dhaabbachuudhaan suuraa yeroo kaatu maal jechuudha. Inni afraffaan kan baay'ee nama ajaa'ibsiise makiinaa dheertuu fi meetira 15 dheerattuu supparbaas jedhamtuudha. Makiinaan kun dheerina meetira 15 fi yeroo takkatti uummata haga nama 25 fe'uu danda'a. Qal'ina haga makiinaa manaa qabaattee hagana dheerachuun isii jalqaba addunyaarra. Gama lamaaniinuu qixa kursii isaaniitiin hulaa dhuunfaa waan qabuuf warroota yaabbatan kamiinuu waliin agartu. Kanaafuu nageenya uummataatiif baay'ee murteessaadha jedhan. Saffisa isiis yoo taate akkasuma baay'ee filatamtuudha. Sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 250 fi isaa ol deemuu dandeessi. Inni shanaffaan cabbii namtolchee gammoojjii baraahaa hamtuu kana keessatti hojjetamtedha. Birriin jiraannaan hunduu jira kan jedhameefis Dubaay filatti fakkaata. Haalli ho'aa qilleensa magaalaa Dubaay jiddu galaan digirii seentigireedii 37 ol yoo ta'u kan cabbii namtolchee kanaa digirii seentigireedii 0 gadi jedhama. Kana jechuun akkuma biyyoota Awurooppaa cabbii uumamaatti kan hin bagnee fi wantoota irra ittiin shirgigaatan maashinii irra ittiin shirgigaatan sana hunduu kan guutamedha. Haalli ittiin hojjetame immoo mana keessatti waan ta'eef baay'ee filatamaadha. Daawwattoonni addunyaas waan biyya biraatii argatan hundumaa Dubaay keessaa akka argatanitti kan hojjetame fakkaata. Inni ja'affaan magaalaa namtolchee fi baay'ee bareedduu bahar tarafatti argamtu tana. Biyyi biraa iddoo bishaan yookaan harri itti argamu uumama rabbiitiin kan faayamte yoo ta'u Dubaay isa kana hunda hin qabdu. Baharri isii barahaa fi zeeroodha. Uummata kan qabu. Aangoonni magaalaa Dubaay fi abbootiin qabeenyaa magaalaa Dubaay
Kana hunda hin qabnu lafti keenya gammoojjii jedhanii harka maratanii hin teenye. Birrii isaanii itti dhangalaasanii pilaanii addaatiin magaalaa bareedduu tana ijaaruu danda'anii jiru. Yeroo lafarra deemtu dhiisii xayyaara irra teessee gara lafaatti yoo ilaaltu bocnii fi pilaanii ittiin ijaaramtee adda isii taasisa. Kunis qalbii turistoota baay'ee hatuu danda'eeti jira. Inni torbaffaan immoo gamoo burjii kaliifaa gamoo dheeraa addunyaa sadarkaa duraa irra ture yoo ta'u, dheerinni gamoo kanaas Dubaay biyya waan hunda hammattee jirtu isii jalqabaa isii taasisaa ture. Amma garuu abbootiin qabeenyaa addunyaarra jiran baay'inaan anatu caalchisee ijaare jechuudhaan dorgommii keessaa galan malee isii jalqabaa turte akka addunyaatti. Daldalli idil addunyaa guddaanis magaalaa Dubaay keessatti gaggeeffama. Nutis waa'ee magaalaa Dubaay fi biyya bashannanaa tanarratti isiniif qopheessinee viidiyoon kana fakkaataa nagaan tura.